فوينتيا أنسو ما أركجو يدا فوينتيا أنسو ما أركجو جالدي سيدابونا كمي مجيسا إبرا سيدابون هدونا يا جيسا جالدي سيدابونا كمي مجيسا إبرا سيدابون هدونا يا جيسا يا دخيل الجراي ساهن جي daawwattoota kabajamtoota keenya wanni ta'e as keessaa kuulanii amma bituufiif deema walumaan daawwannaa isiniin saame isinoo maal fa'a isinitti tolee xalabadha ka dhiiraatis ka dhalaatis waa hedduu jirachuudha akkasii daawwattoota keenya أكفيت جبتو سانك خيتي جرا أكفيت جبتو سانك خيتي جرا وانفيت نقوتو سيسان دقا سرا وانفيت نقوتو سيسان دقا سرا جرانوب سدي تسي بربادا جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كبجمتوتا روزا تكون دي كيسانو نغان كياك اللي سرا كان اون الرامد اسنها قو جيتا هذا سابرايز لما قو بديم سابرايز نلو جيتا قيلت يق علي جالتم توفي كبجمتو كولاني توب دا كنو فين ديما كنا كان روزا ما اكا كنتوف اسنالي ولمان hubannaa isinitti illee agarsiisu badatti illee akkan maree malee kennaa kennu fi deemu kana jedhee isinitti illee agarsiisu hanga dhumaatti akka daawwattan abdiin isinirraa qaba kuulaniin garuu hadha mana kee dhuftee kennaa kana qopheessuuf tureetiin jira hadha mana keenya dhuftee mana keenya sanitti osoo isin niyyaa hin qabne isin amma ala baanee waa uffannee waa bitannee dhufaa jirra mana ollaatti dhiisee dhufee daddafee dura ol bahee daddafee jechuun alaan oola san baafadhatanii kun kana uffata wanni godhadheetanii isin duratti mul'adhe osoo isin niyyannee muudiidhaan jechuun akkana bilbilee yaameetanii osoo isin niyyannee sapiraayiz jedhanii ni akka isin taatu wajjumaan laalaa isin jedha daawwattoota keenya amma itti bilbilaa na wajjin tura amma dhufti maa ittiin bilbilaa hello kulani meko olbe me difu mojini daqiiqa lama bichaadha wani reefu binnesan bakkaan godhen beeku saniin dhabe tamam haya dafi ayi daawwattoota keenya dhufutti jirti cinqame daawwattoota keenya onni na dhaabbatte isitu kenna na rifachiisu naa kennaa jettee kenna nama rifachiisu namni yoo naa kanneen fedha malee kan sibbiroo nama fidanii fedhu naa jettee kanaaf si rifachiisu deema hayyee dhufu jirti kanaas daawwattoota keenya hulaan jalaa bana. Surprise! Surprise! daawwattoota keenya kun alatti surprise banuun hin jiru haga waan safidee surprise maali banuun hin jiru namoonni kaasdachuu deema maali nama alaabatti si kaasuu wayni maali fadhaa osbila sheexame surprise maali surprise kamalit asma garan sikita garan no sikita ayyin telefoon ke wal goota ichino jifamte yaran hayyee falas daawwattoota keenya fulanii hedduu fattana fakkaatti maaltu akka surprise nama ilaalii jirru daawwattoota keenya osoo anoo alquban qabne surprise na godhinetti ni miinaan jette kanaaf hirrifatte bismillah sheexarragi تنام نام تيم نتقولته والله مرة فديتلتي ما تعتليش نام وي واتي فوت انتم ما والله جاي ده ولا والله ولا سامرا يقد
Rifatti. Daawwattoota keenya kun baay'ee rifattee hin jirti. Ofiin na rifachiisi naan jetti. Osoo ani quba hin qabne sana nama surprise na godhuun fedhaa naan jetti laala. Yoo inni surprise godhu barbaadan kuulan isinillee osoo isin quba hin qabne surprise godhaa isin hin jaa. Ingilaa surprise bantee haalaaltu. Surprise! Yooma surprise kun dhiiroo kanaa ta'e. Waaw! Waaw! Maal dhiiroo na kun dhiiroo maal dhiiroo maal daawwattoota kiyya maal daawwattoota kiyya dhiiroo na maal Mul'ataa qabdu. Kaameraa sirrii akka ka'ee mul'ataa godhe. daawwattoota kiyya hedduu rifadhee maal dhiiroo na maal. Surprise hedduudha waa baay'eedha ganaadha. Ibsuutuma haalaaltume. Surprise addaan dhagooti mee surprise takka akka irraa rifadheen beeku wallaahi daawwattoota kiyya laal akkana goote agartanii mi surprise ammaaliif na yaamti dhiiroo wayi mana keessa badeena jeetii yaade isiin akkuma tasaa gabbaatee na yaamti hedduu rifadhee garuu wallaahi takka akka irraa surprise akka irraa nagaree maaliif surprise nama hedduun na godhaa garuu kan hedduun na godhu san akkanuma fidanii naa kana surprise kan hin quban qabne itti yaadne isa yoo ta'e hedduun na rifadhee jechuudha isiin ijjana cuftu ni hin yaadne akkas jechuudha. Me surprise kun gama la kate walumaan banneen laalla waan maali bani gadura Baru dadhabdis daawwattoota keenya ani hin balleessine maaliif isitti akkana na godhii naan jee isinii galee kanaaf malee waan biraati miti osoo isin natti zaahira natti fidinanii natti kenna aadira kun hin jiru kanaaf inni gisee na uffadhee alaa dhufe na eeggattee mirkaan qullaa onni hin taane wallaahi laazim namarraa galeete mee daawwattoota Padahal menjadi surprise malah kecewa rumah dalam dua lala itu. Surprise mana muka? Dawat tu teman. Wow! Makarab bikin asilala sa. Wani nan jalan, wani akan jalan tu. Malif jannan, wani nan inu metiyadin naf. Gote roza tu, heddu galat homi. Galah jalan. Wallahi wani itu jalan. Malif namni kanna akkana nama kan hojjechuun inuma yaadanno inu hin dagantamne jechuudha. Yeroo hunda mana kiyyaarra fannifadheeti ittisi yaadadha. Akkana kaa'ee kanatti jechuudha. Masii ida qabdi. Ida qaba. Akka kaate salaatuuf illee beeka. Akka salaatuuf saa wallahi galatu hedduu galannite. Sejaan kee maal siinaa jiru jannata haa ta'u bilisummaas haa ta'u akkasii mee mas waan biroo wayii. Yaa Rabbi daawwattoota keenya maalii keessa jira? Waaw! Laay qarshii harkaa maqaa biyyaan kuulaniitu. Mi harkaa minnaa keessa? Anuma natti kaa'ee jechuu deemte gargaaree ammallee kuulanii jirti basi waan inni mormaa qabduuf harkaa bitee fi. Anta mormaa yeroo hedduu amata meeqa dura taniin biyyarraa fideen qabaa. Kunular kuulanii illee jirtu ayyaan jetti OBA qabdi. Saniifuu lafa barbaadinatti fakkaate. Aadichi siisii godhe. Numaa rifadhe hada musha hada kun qalata akkana godhuun isiimoo. Hada tallee miti garuu asumaaf tollumaa hin seetu qaba. Laasina bas wanni dhan qannastaa. Xiqqishoon hin qannasarra. Kunoo kuulanii turjaa maqaa kiyyaa roozaan kuulanii jirti. Kuulaniidha. Akkasii hoggaa gisee narra laata. Maa kun achitti daawwattoota achiisiistee hodhistaa akkatti basi insaanitiiree daawwattoota keenya. Rifaatuun akkanarra rifadhee takkaarri kan gadhaadhee hanqana gee dhugaa wallaahi. Agamta rifatti dhugaa. Wallaahi hedduu rifadhee daawwattoota keenya maal taatee gisee sitti midhaan jaa. Mush waqtu telefoon waqtii kun wala aslaalaadha. Kuulanii jetti. Kuulanii jaa gamanaanis akkana sirri laalaadha. Akkanattis akkana seesa. Kuulanii akkasi beessee. Kuulaniidha. Kunoo qarshii birrii isinis daawwattoota keenya warri surprise na gurguratan waan tokko osoo na qoban qabne akka isii hedduu gammadda. Isiinuma manaa maalillee lafa isaa bakka okkoo amma seera kullee gamna goota saddeetiin yaadadha. Kuno surprise kana fakkaata ammas kaduroo qabeessa. Amma wama xiqqoo takkaafe. Mee walumaan laalla kanaaf maal akka ta'e hin beeku. Kun shittoo jaalatti. Shittoo akkatti illee cabsee huccuu keessa silaan naqadde shaantaa kiyya keessa cabseetiin naqadda bukuura fa'a maaliif niin jaaladha hedduu kiseen booda firri cabsee garuu haraamilleedha jaanii. Haraamilleedha. Haa ta'u jecha mafee. Xiqqishuma bas haraamilleedha garuu nuti gaa
Jira yakka fana roobasanii amma asitti tola jettamanatti tola jettamu hin nafne waan goota akkama biraallee barbaadde keessattiin gurree nama surprise na godhe hadiyyaa ichaatiin laarka galeeni mana kiyya galadheeni mana isiitiin jira silaarra mana kiyya taate nan gootu maaliif arraana ala bahee huccuu uffatee dhufee na harkatte maatii miti adiidha. Daawwattoota kiyya Rooza akkaan itti galatoomfadhu hin beeku akkaan galata isii ibsu hin beeku hedduun si jaaladha galatoomfadha akkuma isin wal jaalattanii obboleeyyanii maal jettan sanitti nuuf isin obboleeyyan rabbiiti obboleeyyan rabbii kan rabbi guyyaa keessaa wal nu agarsiisee wal nu jaalachiisee akka nu bas wal jaalannaa wal feenaa amalli kiyyaa keessii walitti deema sanumaaf obboleeyyan rabbii taanee wal jaalannee wajji deemnee wajji dalaynaa saniifun afisiin amata meeqa dura nama wal beeku amata yuushuu barra waliin baranne naafi Roozaa jechuun amata meeqa dura wal beeku warra wajjin jiru biyya kana keessa saniifu akka nama hedduu caala wal jaalanna waliif fani faamna waliifis ni galla waliifis ni beeyna jechuu wal beeku wayyaadde akkasumas saniifi uno gadarsaa dabbuu kiyyaas as keessa guuraddeetiin surprise kiyya as keessa guuraddeetiin galadhaan fuudhattee akkanaatti daawwattoota keenya hedduu ana soo isin iddifin ture hedduu rifadhee isiniin tureeyyuu akka rifadheef kalaas alhamdulillah amma narraa galeetiin jira silaa rifachiisu ture dhiifa manaa godhaallee isittuu surprise akka ani hin niyyannatti akka arrifadhu na godhinaan jette duraan surprise akkanatti nama fidhagan hin fedhu naan jette dura waan himte kanaafin osoo isin hin niyyanne surprise isii godheetiin jira daawwattoota keenya nagaa jennaan kan akkasii daawwattoota keenya wanni hin jenneen wanni dabalataatiin qaba yaada dabalataatiin qaba daawwattoota keenya yaadni dabalataa kiyya maal beekani an surprise bas akka tasaa namni dhalli wajji haasofnaan geelee waan taaneef surprise akkamitti godhamu feetaa jettee naasofsiiste isiin elloon na laaluu deemti maal akkaan jedhuun na laaluu deemti an surprise namni osoo quba hin qabne kan fidanii surprise addaa osoo quba hin qabne ni jenne yoo na godhe hedduu natti tolaa jeetiin haasofee sanii isiinis ahaa isiin akkas feetii miti jettee na goote silaa arra kana baatii lama ergaa bitee lafa jiru baatii lama guutuu wallahi laziim akkaan itti godhu bichaa yaadu jira daawwattoota keenya yeroo hundaa rifadheetu waan sodaadhee osaa garuu amma uf jajjabeessa jedhaatiniin ol baheetiniin isii mana ollaa dhiise daddafee tura ol baheetiniin muudiidhaan akkana fideetiniin surprise godhe kalaas amma rifadhu amma rifattuun amma anaa rifate bara dhiiroo maal mana keessa naa qabde namanne eegu jiramu maaltu ne surprise jennan maali hanqaa wanni hin ta'in hanqaan ijji nan banamii namanne dukkana keessaan jiraan ibseewu ijjiti yana cufaadha akkasii daawwattoota keenya haala kanaan kun surprise geelonni warra wal jaalatu surprise bichaa osoo hin taane kannaa walii osoo hin taane jaalala wal bira dhaabbannee hojii tapannee hojii hofallee waa hunda keessa wal jaalanne waliif godhaa wal cinaa dhaabbachaa wal cinaa jajjabeessaa jirra viidiyoon kun hanga xumura viidiyootti yoo isinitti tole eenyu surprise wal godhe jettanii like subscribe share nu godhuu hin dagatinaa nu cinaa dhaabbachuu hin dagatinaa akkasiiti Roozaa yoo dabalataa yaada qabaatte yaada ka ibsadhu kalas anis fideetiin jira daawwattoota keenya anillee nama biraallee akkama surprise godhuu deema hin dubbatin achi akkanuma rifachiisa sanillee geeleetti takka isinuu hin beekanii namni geeleetti ta'anii jaaladhu beekan takka kuulanii isinuu maqaa isiitu hin barreessitanii jechuudha kanaaf isillee surprise gochuuf hin deema bas hin jiraa mire daawwattoota keenya kana samma yoon achi dhugmaan akkana rifataniisa dhugmaan akka rifatanii anoon kam takkaa rifate anaaf rabbi beekaa qiimatti rifanni hanqaan oli seenin ammas akkamiin jedhi beekani dhiiroo maali garuu waan kana bittee eessa keessatti awwaalte asduba sitaaraa duba awwaale kana garri mana kana keessa jira eessatti awwaalte la birrii ergaa bitee baatii lama kan ammoo hadhan bite yoo sa'a hadha itti atiraftu gabbee bite ka sa'aatii sa'aatii washitti gaadhumaan bitee guyyaa kana kanan bitee ammoo wanni harkaa kana turee jira baatii lama akkuma itti namoota dhabde akkuma itti isii godhu dhabee itti yaada yeroo hundaa yeroo isin bira dhuftu yaada yeroo isii bira dhaqullee hin yaada dagadhee haa deemaa beektanii qo'amee ammaachi godha osoo jedhu sa'aatii kana eegee kanaafuu hadha kun sun biraangeetiin jira hundarrillee wanti nuti tolee sa'aatii sanillee hedduu na gammachiiste maaliifire maqaa rabbiitis qabdi maskiida qabdi sa'aatii rabbiin qaba fakkeenyaaf sa'aatiin san irraa ulaaltee salaatti akka itti mafuftu akka addaan kun ji'a inshaallah akka nama muslimaa tokkotti sanumaafiin injira mire sa'aatiin irra sii deebisa sii fidee akka wanni wallaahi irra deebistee irra sii deebise way ganaa wayin salaata dhiisaa Roozaan ladha amaanaa naan jettee jirti sa'aatii yaa sun saamee qabna kan sa'a shaniif mata shaa shan mataa gubbaa sa'a shan mataa
saashaniif deeqatu. Akkasuma hola sa'aatiin hedduu bareeddii hedduu isinitti tolte yeroo hunda nu agarsiisuu qabdaa salaatuu qabdaa warri naan jettan warri na jajjabeessitan akkuma isinis sa'aatii waan adda addaa wal jajjabeessitanii ducidhaa jiraachuu qabdanii akkasiin nu jajjabeessaadhaan isiniin jaan hedduun jaaladhee jira hedduun akka toltee jirti maaliif waan maqaa rabbii qabduuf waan karaa gaarii masgiida rabbii qabduuf namni waan hin taane hunda wal afeeru waan hin taane hunda walii fitoo osoo hin taane waan rabbiitis keessa yaadachaa waa hedduu keessatti wal yaadachiisaa deemaa jedhe sadiif son keessatti gaa wal hawaayee yaadachiisnu isiniin jaa daawwattoota kiyya namni waan akka daafaa namaa fidaan isiniin jaa. Akkasuma kanas nagaa jennuuni. Akkasii daawwattoota keenya fi hordoftoota keenya hanga walitti deebinu viidiyoo birootti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo viidiyoon kun isin ture like fi subscribe share godhu hin dagatina commentii nu barreessaa warri isin tole kun share rakkoon iyyuu hin jiru barreetu walii goona subscribe bicha nu godhaa nu guddisaa ilma namaatitti nuti mee wal bira cinaa wadaabannee wal guddifneen tolaan akkasuma isin jenna isinillee hin cinqinu nu cinqisanillee warra jettan dhiifama duraa ta'a kanaaf nagatti isin jenna viidiyoo kana hanqa xumura durarraa hanga boodaatti ilaaluu fi qabdan daawwachuu fi qabdan laayikii mi hanqamta kakka gootan warri na jaalatan hanqamta kakka laayikii isiif gootan viidiyoo kana irratti maana na jaalatanii si caalaa na jaalatanii daawwattoota keenya akkanuma ayyoo mara kolin jiru ani ani jaalatan